Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii Fuad barnoota baay'ee bareedaa ta'e takka isinii qabadhee dhufee jira. Obboleeyyan bilbilli keessan baatirii low jedhee baatirii fixee daqiiqaa xiqqoo keessatti low jedhuun isin cufe isin rakkise furmaata bareedaa takkan isinii qabadhee dhufe. Kanaan booda bilbilli keessan gonkumaa sa'aatii dheeraadhaan booda yoo ta'e malee chaarjii fixe jedhee isin rakkisuu hin danda'u. Seetingii kana sirreeffachuu qabdu. Warri bilbilli keessanis baatiriin isaa bareedaa ta'e akka dafee isin jalaa hin dhumne akka baatiriin sun hin dadhabne seetingiin amma isinitti agarsiisu kana yeroodhaan sirreeffachuu qabdu. Barnoota baay'ee bareedaa ta'eedha. Itti fayyadamaa na waliin tura haga dhumaatti isiniin jecha. Obboleeyyan chaanalii kanaaf haaraa taatan Fuad Appiin kun chaanalii haaraadha. Subscribe kun gurraachoftee jirti taanaa yeroo viidiyoo daawwattan subscribe kana tuquudhaan akkasuma mallattoo beelii achitti isinii baaturra tuquudhaan ol ka jedhurra keessanii laayikiin sakandii tokko qofa isinitti fudhatan laayikii tuquudhaan haga barnoota xumura barnoota kanaatti na waliin tura isiniin jecha. Lakkoofsa tokkoffaa irratti namni takka yeroo bilbila fayyadamu power saving irraa isii xiqqoorraan isinii eegala. Seetingiitti darbuu keenyaan dura power saving yeroo mara oonii ta'uu akka qabu isinitti agarsiisuudhaan achirra darba. Barnoota keenya har'aa keessatti akka bilbilli keessan dafee chaarjii hin finne ka isinii godhu yookaan immoo akka baatiriin keessan yeroo dheeraa turu kan gochuu danda'u. Gubbaa gad harkisuudhaan bilbila keessan gadi haxaa'uudhaan harka bitaarraan isa ta'u harka mirgaarraas gad harkisuudhaan mallattoolee asitti isiniif bahan keessa power save fayyadamuun furmaata guddaadha. Jalqaba irratti namni kamiyyuu yeroo bilbila fayyadamu power saving kun banaa ta'uu qaba. Haala kanaan boba'ee taa'uu qaba jechuudha. Oonii gochuu qabdu. Garuu namoonni baay'een ammallee ultra sanni fayyadamu waan ta'eef protect battery ka jedhu garuu gonkumaa oonii gochuu hin qabdan. Protect battery kana yoo oonii gootan bilbilli keessan persentii 85 ol chaarjii gochuu hin danda'u. Ammas immoo yeroodhaan cufee isin rakkisa. San barnoota isaa qobaattiin isinii qabadhee dhufaa jechuudha. Protect battery kana oonii gochuu hin qabdanu. Save battery qofa oonii gochuudha kan isinirraa eegamu jechuudha. Kana gochuudhaan fayyadamuu qabdu jechuudha. Gara seetingiitti deemuudhaan immoo seetingiilee kan sirreessuu qabnu waliin ilaalla. Namni kamiyyuu namni bilbila fayyadamu martinu kana sirreessuu qaba jechuudha. Seetingiirra seenuudhaan gara baatirii deemna. Gara seetingii baatirii waan isin torban keessaa yeroo tokko check gochuu qabdantu jira yookaan immoo torban keessaa yeroo tokko ilaaluu qabdantu jira. Seetingii keessa seenuudhaan bakka battery and device care bakka jedhu kana seenuudhaan waan isin ilaaluu qabdan takka jira yeroo maraa jechuudha. Torban keessaa ta'u baatii keessaa isa ta'u yeroo tokko seentanii fiiksii gochuu qabdu jechuudha. Battery and device care kana keessa seenuudhaan maali wanni isin cheekii gochuu qabdan. Cheeking nuun jedhee amma issues found kana jechuun rakkina jira jechuudha. Rakkina takka jira. Rakkina sana fix godhii nuun jedhaa jira yookaan immoo furmaatatti kennii nuun jedhaa jira. Appiin tokko high background yookaan immoo background duuba taa'uudhaan baatirii usage bareechee baatirii akka fayyadamaa jiru nuuf himaa jira jechuudha. High background battery usage baatirii akkanii background irratti fayyadamaa jiru imo naan jedhee natti diimessee jira. Appii tokko qofa natti diimessee jira jechuudha. Waan kana yeroo mara ilaaluu qabdu jechuudha. Wanni kun fix godhamuu qaba waan ta'eef fix now ka jedhu tuquudhaan Fixi gochuu qabna. Fixi yeroo nuti tuqne raayitii ka jalqabaa diimaa nu godha. Appii tokko rakkina qaba jechuudha. Optimized nu jira. One issue need attention. Continue ka jedhu kana tuquudhaan gara fuula duraa deemna jechuudha. Asitti skip gochuu hin qabdan. Skip yoo gootan ammas rakkinni sun device care ammallee nu bebeessa waan ta'eef deep sleep ka jedhu kana tuquudhaan deep sleep goonaa jechuudha. Battery issue san save gochuudhaaf. Putting up in sleep nuun jedha amma great nuun jedhee jira jechuudha. Emoji nuu kennee ka duraan fix nuun jedhaa jiru amma emoji nuu bobeessee jira. Sirraahee jira. Not read found waa tokko rakkinni hin jiru. Right blue nuu godhee jira jechuudha. Kanaafuu kana torban keessaa seenuudhaan great ta'uu isaa ilaaluu qabdu. Fix isiniin jennaan fix gochuu qabdu. Sanaan ala baatiriin keessan isin jalaa duhaa deemaa jechuudha. Gara seetingii isa kaanitti yeroo deemnu seetingii sadaffaatti seetingiidhuma keessa seenuudhaan gara gajjallaa gad dhufuudhaan bilbila mara keessaniirra yoo maaltu jira Google waan jedhu argattu. Google kanarra seentu jechuudha. Google waan jedhu asirratti argattu. Google kana tuquudhaan gara fuulduraa deemnee seetingii tokko kan nuti sirreessuu qabnutu jira jechuudha. Google kana tuqachuun gara fuulduraa yeroo deemnu haala kanaan nu baasa. Mallattoo gaaffii cina tuqaa sadii jirti gubbaarra. Mallattoo gaaffiitii fi tuqaa sadii jirti gubbaa irra baatirii jala tuqaa sadan sanarra tuqanna. Tuqaa sadan sanarra tuqachuudhaan usage and diagnostic ka jedhu ni jira. Usage and diagnostic ka jedhu kanarra tuqachuudhaan gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Usage and diagnostic. Usage and diagnostic kana keessa yeroo seenta usage and diagnostic kun oonii ta'ee argannaa jechuudha. Kana jechuun baatirii laayifii keenya kan nu jalaa fixu yeroo mara bilbila keenya siistemii isaa ofirraan gochuudhaan diagnostic kun nu jalaa fixaa yookaan immoo laayifii baatirii keenya nu jalaa dadhabsiisaa deema waan ta'eef maal goona usage and diagnostic ka jedhu kana ofii goonaa jechuudha. Turn off goona amma boba'ee jira akkuma isin argaa jirtan yookaan oonii ta'ee jira gara harka mirgaatti gara bitaatti deebifnaa jechuudha.
yeroo nuti irra tuyne gurraacha'ee gara duubatti deebi'a haala kanaan gurraacha'ee taa'uu qaba jechuudha. Kanaafuu isa kana haala kanaan ofii goonaa jechuudha. Erga ofii goonee kaane duubatti deebina kana asuma keessatti dhiifnee jechuudha. So steppiin sadan kun baay'ee barbaachistuudha. Ammallee yoo feetan iskiriinii keessan gurraachessuu yookaan immoo dukkanaan fayyadamuun baay'ee bareedaadha. Akka laayifiin baatirii keessanii dafee hin dhumne isinirraa godha. Diispileeyii keessa seenuudhaan diispileeyii keessa laayit moodiif daarki moodii jira. Laayit moodiin kan ifa adii kanatti fayyadamnu sun bilbila keenya chaarjiin akka inni dafee dhumu yookaan immoo baatirii keenya dadhabsiisaa deema. Dark mode fayyadamuu dandeenya jechuudha. Gubbaarra dark mode isa jedhurra keenya bilbila keenya gurraacha irratti adiidhaan barreeffamuudhaan nutti agarsiisaa jechuudha. Kanaafuu dark mode irras kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu haala kanaan power save gochuun diagnostic of gochuun akkasuma baatirii laayifii keessa yeroo mara fix gochuudhaan sirreessuu dandeessuun isiniin jedha. Obboleeyyan haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.